takkafarratti jechuudha dibbeen tiyya aduu kaayaan feetu ni oobiti eenyuyyuu jireenya biyyan baa kana keessatti yoo rakkatee dhukkubsatte san isiin jedha kana bareechisi beek sagalee ol baasnaa maari ol baasnaa waan barbaadan ol baasa ani jechuun miidiyaa kanarratti dubbachuus hin barbaadu miidiyaa kanarratti yeroo baay'ee jechuun adawwii baay'ee qaba osoo rakkachuun midhaan fedhatee akka deengataa sanii tokko duniyaa kanarraa galuu barbaada adawwiin taleessaa ati mootummaa biyya bulchuun taane adawwii maal qabdi rabbi sodaadhi no anaatu beeka maammee janiin ila dhaggeessanii masin waan kanarraa iyyoo sonte wanni qabatamaadhaa miti micoon kun waan barbaadde haa taatu okay abaa barbaadde biraa saareetu ulfooftee dhiiftee abbaatti isitti ulfeessitee deemtee barbaaddatti wanni hunda qushaasha ajandaa kanaa kan hunda fidanii uummata oromootiin mataa nyaattanii jirre okay Tomi bayaan amma zubala kana deemaati guru bayana kami zubala tani miyo amma jechu geeffadha obbuta akka hin dubbannaa dubbataati illee hin jiru geeffadha dubbataati illee hin jiru takka qofa dubbannaa bayaan waan kara deemaan hundi itti guutee laal miyyoon tuni nul fooyine jechaa jirti dhaggeeffadhu ani nul fooyine jette miyyoon garuu isi warri alamaatti akkasumas afaan kee qabadhu sira geessaanii asira geessa usi usku dhaggeeffadhu mucaan keessa biyya kana bayoo maani nan jira biyya kana keessa bayira mucaan so mucaan akka jira akka bulandeessa mucaan dhaggeeffadhu bayaan irraa yaada fuudhi bayaan malee namni jaalibsa ustee cagastamoo calja cagaske viidiyoo nu bananii dhagee sagalee tana jalqaba dhaggeeffadha uummanni oromoo viidiyoo nu banadhu bayaan viidiyoo nu dhaabbattee Siyene annamni tokko sababa siyan akka walitti barbaadu fiidoo wayii basotee galaafachuu barbaada maaliif amma isii bira jira sida geessaa jira sagalee kana shi argeechitti kana taatee akkas taate jedhanii walitti bu'uu hin barbaadu nama tokko jireenyi kiyyoolatti bada jireenyi namaa balleessuu hin barbaadu inni akkasiin jedhama afuusaa yooniin du'ellee naan bo'ini akkas waata jireenya duniyaan qabaadhi bira lukaa qabaadhi haga kana taa'etu hojjetu geeffadha sirriitti caqasaa shi wallahi maafu ani jiraachuun barbaadu wallahi waan baay'eellee taasifamee waan baay'eellee harkatti illee numma beektaa duriirraa hanga ammaanuma rakkadhaa rakkoo dhufuu bannaa dabalantee jirti waan ta'eef maafu wallahi kunoo jechuudha sagalee xiyyatana yaadannoo godhadhu jiraachuun barbaadu maaliif namaaf namoo dhibbuuf hin barbaadu ani fiidiyoo waraabee tasgabbiidhaan fiidiyoo dhiyeessanitti jechuudha silkii dhiyeessee duu barbaada jireenya duniyaa nageera bakka ani koobar sanii miti barra amma dubbii birriitti bala osoo birriin jiraate teessaa kandii kana wanta akka kana taa'ee wajjin bo'oo hin jiru allagee osoo birrii bishaan firqa qabaadha dhagee qoricha sana biteetti kan inni xaataa kana firraa bitee sana booddee wajjisii boochisu hin jiru ilma namaa ta'e immoo kan hin ta'uun gorra hin jiru qabii birriitiif sadarkaa kana dhugaarti malee si osoo birriin jiraate osoo biyya kana maa dalagaa qabaadhe birrii firqa qabaadhe haga kana taa'ee wajjin hin bo'oon qoricha deemee fidee fi qoricha bakka fidamu hin xaataa kana maraan keessaa baati birrii kan hundaan gaarasi Habibti mucaan qaatas keessaa biyya kana bayoo maan hin jire biyya kana keessaa bayira mucaan so mucaan akka jiraata qabuu dandeessa mucaan sittuu agarsiisuu danda'a bilbila isaa sittuu arguu danda'a as keessa hin jira noomaalii hin jira jedhe waan namni waa gorsee ilma namaa gorsitee feegdeef hin danda'amu dubbiin kun akka tasaa ta'eera kana ergatee immoo sabaruudha ishi namni si gargaaramni jedhee mucaan nama dhageessu of ajjaa isaa balkuun akka waan waarraa du'etti boosi mana keessa abboon mataan danda'an jiru akka waan waarraa du'etti boosi gibbii fayyaa rabbaatti maaddinqiidha moo ilma namaa ta'e kan ulfoomne jira nama nama ta'e kan nama wajjin ta'e ulfaamne jira ulfaame kaas birriin jira na ulfina keessaa baafama dhaleetu guddisaa jiru jira soo kanaaf jechuudha alaa kulli ammas hin fakkeessin sagaleen bayaan argee sagaleen tuni sagaleen biyyoo ol baatee asirraa taanta ishiidhaati obbuta qaabsi doktor ስለዚህ jechuudha waan antaane asirratti hin dubbatiinaadha isii amala isii arkee jira hin fakkeessiti himcattiini ni fakkeessiti inshallah abbaan barbaade fuudhee sitti fuudhee marti si hangalu jiru mujaan homaan ta'e ni tokko caalaa nure mucaa barbaade poolisii homaan hin qabne deebisi maammeen kalee sana dawwalee mana kiyya tokko dubayra dhufee tumaame isa kana taate ammumaarra rasee fuudha gamana kana keessa rafu jiraan beeku dubayra hin dhufe jechuudha kalee isaa dubayra dhufee sin qabe okay galatooma obsa isin ammatti badda maammee biyoonni itti badda arfaatti sagalee kana dhaggeeffattee Arafat sagalee kana dhaggeeffattee masuudha fakkeenyaaf amma yoo nawwaasa Agizee isaa wajjinaa isaanii illee jiru sitti
Imamiti. Aye. Arafat sagalee keessa caccabaa jira. Bakkaree fuutanii itti Anaa toof beeka malee isaan nan beekan. Anaa toof beeka. Anaa toof beeka jedhee bara ana mataa kiyya jira. Anaa toof beeka malee qaama keessi nan beekan. Okay, Arafat dhagaye. Sagaleen teetilleen as keessa jirti. Sagaleen tamiyyoo qofaa miti. Maal jettanii beeytaati? Sababaa kiyyaan namni wali bu'uu hin fedhu jette as keessa sagaleen tee. Dhaggeeffadhu wallaahi jaalibsa eenyuyyuu jechuudha. Ajandaa fi beekumtii barbaada. Ani waan takkas na godhuu hin danda'u waan rabbiin nan godhe jechuudha. Ani amma ammaa tana bahaara jira. Waan rabbiin nan godhe ilmi namaa nan godhu. Waan barbaadan asoo dadda. Sagalee isiin amma birrii harkaan qabu marra jettee olii qaban tana irraa quban qabu. Ammaa fuuzetti mee maafuuza ani kutaa fi kutaan akka lubbuun hin barbaadu. Jireenyi kiyyoona bade jireenya namaa balleessuu hin barbaadu of ajjeesuu barbaada. Wanni an jedhe kan karraa quba qabullee hin beeku. Sagalee tan namni bayyaan ishee godhe illee maafuuza. Awwaalli takka wanni ilmi namaa nan godhu. Anaa Arafat wanni sababaa kee kutaa fi kutaa wali bu'uuf maali? Sababni maali? Maal balleessite achi jirtu taate? Maal gooteeti kutaa fi kutaa wali bu'uuf fedhu jette? Sababni maali? Maali sababni? Sababni kutaa fi kutaa wali bu'uun hin jetteef maali? Wanni jedheef wanni akkas siraa jedhee fakkeenyaaf fanfatee abira jiraachaa jira miti. Qara jechuudha. Qara fatee abira jiraa miti. Sanumaaf yoo amma mana isiititti akkas godhe silaafu mucaddi san hin jiranne lubbuun tiyyanna dabartee fatii uummata namni gaafachuu danda'a. Saniifin akkas jedhe malee waan biraati miti. Amma ammaa tana jechuudha namayyuu haa dubbatu saadhiisu san amma ammaa tana bakkee jira. Bakkaan buruun ichi deemee soqoddaa isinitti haa tolu feetanaasaa feetanniisaa. Baara riqisaa. Okay. Ati ammaa'u samara taatee dhalaa taatee ala bulu jirtaa jechuudha. Jaalibsa ammallee bakka takka nu deebi laal jaalibsa doktor Ibnaan ol deebitu. Arafat doktor Ibnaan mana hakimaas geessitee ulfaa siinjaan moosin hin jenne doktor Ibnaan geessichaa jirti bara. Hakimaa dhiisi hakimaa nan geessine jettee udhiisi. Ati amma fakkeenyaaf dhalaadha shamara. Bakkee bulaa jirtaati ala bulaa jirtaati. Arafat. Anggodaanaan jiraatiin jettee erboo. Aboo dhiisaa qaamasi tawaachoo bakka. Dhiisaa mee jaalala. An ulfaa miti as jettee waan goote ችግር የለውም. Bashana sana nuuni ergaaf rakkoon qabu amma laal waan jiru ni beektaa jaalibsaa kiyya amma wanni itti naaf hubachuu qabdu. An amma bikin qulqulleeffachuu barbaadu. Doktor Ibnaan hakimaa geesse. Milyoon reefu kaansilii godhaa jette laalla. Milyoon reefu kaansileeshiniin kannaafi jette. Eegasii waan akka hojjette. Eegasii waan akka goote. Kaansileeshiniin kannaafi jette Maariyamaan reefu dhaggeeffatu. Milyoon kun kafiilummaa kiyya jala jirti. Iffannisuu takkaa ifajjeesuu hojjettu kuni. Ani boodanaa itti gaafatama. Anaa itti qabama. Kaansileeshiniin kannaafi jette. Aboo kaansileeshiniin kenniniifi lakkii obsii jenneen. Dheengaddalee nuutu kaansileeshinii san firra dhiisii jeen. Erga miciyyoon kun amma bakkee bahaa jiraatti. Bakkee jiraatti. Dubaay bakki tun. Ijaazaa buute moo wanni isin baara gubbaa daleetu miciyyoon tun dhalaadha. Ijaazaa buutee mana bashannanaa namni takka diyaasbooraa wayiitti dhufee fi achi wajji jirti moo. Maal nyaattee maal dhuydeeti baara gubbaa bulaa jiraatti. Takka dhaggeeffadha. Lammaffaan isiinuu shamara isiinuu dhala. Baangaalii Paakistaanii Hindii waan adda addaatichi bu'a. Miciyyoon tanaa lafa jirtu yoo namni harkee dhufeetti guute tamiraatu ulfoo itti ammaas. Ulfa meeqa walitti qabatu jirti. Lammaffaa milyoon sadaffaa milyoon tun boodee fajjeesuun ooltu. Amma sa'aatii Ulfa biraa miila fuuti uummata fuuti. waan arafaatiin laatamaa midhage. Amma sa'aatii kana waan arafaatiin dhaabni. Haqii doktor Maryamii beefi bannaata tawaachoo. Okay, obsa niin bitadhaa. Waan doktor amma miciyoo tanaa dhaamu. Arafaati. Kaansileeshinii nama Oromoo irra jirta. Kaansileeshinii miciyoo dheengadda jaraa jalatti irra jirti. Maqaa isii miciyyoon kaansileeshinii siif kennuuf deemti. Dhayitee kaansileeshinii siif fudhattee gara biyyaa galtamoo. Nagaan kabajaan jaalalaan nama tokko bira takkaa fi mataa keetii mana kireeffattee jireenya kee jiraatta. Lamaan kana nuu dhaami. Filannoo keetii amma kun. Dhageessee? Laal Arafat jaalibsaan wanni siin jee. Hanga waggaa lameen kee xumurtutti hanga achi booda yoo feete fiizaa kee gara wanta jijjiirrattutti nagayaan waan kanaaf qulqulleessite amma fakkeenyaaf akka jette Maariyamaan miciyyoon tun eegas keessa ka ulfa fuutee ifiin ajjeesaa yookaan lubbuun if baasaa jechaa jiraattu taate yoo as keessatti of ajjeefte mootummaan ana gaafata. Ana jala jirti waan taateef kanaafi firraa hin kaansil godhaa jechaa jirti. Bilookuu qabdi sana bilookuu qabdi.
itti gaafatamni isii waan taateef itti gaafatama firraa buusu qabdi Dr. Maryamaan. Nama rabbi laala wanta kasin gaafadhu bayaan mana kanatti mirga guutuu qabna jaalibsaa waa yaada keenya sirriitti ibsachuudhaaf akka fedhii teenyaatti. Mirga guutuu qabna jaasa dhaamaan. Eenyu si dhorke? Akka barbaadetti dorganii ibsa dammoo mirga yaani akka barbaadetti abbaa federa gadi dubbadhu ibsa duteeme yaada namui. Okay galatoom. Amma dhageeffadha ajandaa kana sammumaan itti dhufe waa'ee arafaa kana itti deddeebee jira. Arafaattuuni nu rabbashtee jirti miidiyaa kana gubbatti iyyuu. Rabshaan isii nurraa gadi galuu diddee jirti. Dubaay kana keessatti hin dalaytu miyyoo mana argee goorti. Hundi harmallaan Dubaaytuuni irra baay'een isaanii warra garteetiin mana bunnaa bee dalagu. Na dhageeffadhu sirriitti sitti hima. Guutuun harmallaan Dubaay warra jaarsa qabu yoon ta'in alatti warra garteetiin rabbi sodaatuun alatti guutuun isii warra garteetiin mana sana hojjetu guutuun beekan sigalee warra Dubaay kana tokko kana. Inni lammaffaa isiin dalagachuullee takka irraa hajaan qabdu takka dalagatee isin beeytu. Dhugaa dhugaa walitti himneeti wajji yaana yoo wajjin jiraanne wajji jiraan. Takka bakka dalagaa dheeyiteen beeytu dalagaan dalagattu asirra deemtee gisee feetes arsii faartee gisee feetee argee faarsitee gisee feetee maal gootee waan hundi dalagaa turte isin hundi ni beeyta miidiyaa kanatti. Ajandaan isii fi miidiyaa kana gubbaa wanti nuti dadhabne isii fi maammoo bayaanii fi eenyu jettaniin garee maafiyaa takka jira amma garee maafiyaa yeroo mara ajandaan isii kun haari umatee nu dhufa miidiyaa kana gubbatti. You know amma osoo deemtu amma ulfaan fiddanii jechuudha. Wanti tun akka isiin ol fooyitu duraan man beeka yaani namni abo waa hedduu yoo dubbanne genne maaltu afaan nama jira dhiigel kaanii cinaa tuqfanii cinaa liqimsan jette Oromoon akka dubbatti dubbanuu dhabni malee amma ulfa isii fiddanii asirratti taasa'u qaalitti tana biloo gootanii haadha abbaanii qabdi maal abbaa isiitti biyyan galchine woo dhugaa jirtu walitti himna biyya galchanii gandii haadha abbaan isii hidhatee muka utubaa hawwante waliin meetii deem gidee namni dhugaa soo qaayite walaa maratanii te waliin tokkoon qaye. Biyya galchanii tooma maal jedhanii muka gartee sibiila muka gartee lafa dhaanii horii lafa shikaala sanii maa gantitti galchanii hidhanne biyyoota kana kaansileeshinii amma isin haasoftan kan biyyoota irraa jedhu waaqasama billaahi bayaan argeen argeessi wallaahi billaahi amma biloo kaa gootu qalteessan maari Dr. Mariyaam maal jettan biloo kee amma itti haa cuftu wallaahi ammallee hojii keessatti arafaat boruun dinaan dhufti yookaan wooma biraatiin dhufti isiin hajan Arbooshiin isaa Oromoo kana nyaachuudhaaf saganteeffatee ija qaratee kana gabbee gaddee oboo sinitti hima namni fayyaa jaan qabu arbooshiin isaa asuma namni haa gargaaruuf rakkadhee an fayyaa dhabee namni surree kaatee deemee dalagatee jiraata boo maal haasoftansa namni surree kaayatee dubartiin surree kaatee deemtee dalagatee jiraati. Dhugaa maaliif walitti himne isiin asirra deemtee waggaa tokko olii asirra ajandaa isirraa iyyaa turre iyyine dadhabne you know. So kanaafi ajandaa isii kana amma qaaletti eenyu jettanii maqaan isii Dr. Mariyaam maal himattan bilookii gootee biyya galchu wallaahi billaahi kan jiraan bilookii gootee takka garanummaa maali sinaa soitan kanaa achi wallaahi billaahi isin hin deeggaroon akka caalaatti wallaalummaa qiyyaa wajjin isin hin deeggaroon. Dhageeffadhu jaalibsaa jechuudha namayyuu waan barbaade haasa'u dabarana kan. Qoonni fixadha nobsi. Biyyatti nagalchaniif maal argatta obboleessa kiyya maal argatta? Argitanii sirraatti. Muutira haa. Carraa kan keenya fudhataan oomishni dhaggeeffadhu. Ati Dubaay sin taatu. Osoo warra Dubaay taate dubartii jabduu osoo taate mudhii tan ta'e hidhattee liivii kan kee dabarsaa mudhii tan ta'e hidhattee gajjattee dalagattee akka dubartii mul'attee harkamuu qabda. Galgalaa ganama barreen gaddaa maalii waan garagara maallaqa sasii abbaa qabeenyaatis dawwallee waan siin godhiin isin qabnu miidiyaa kana sagalee sii ta'us ta'e si arrabsuus ta'e wanti hundi sirrattee jira. Waata kan nu hubattu irraa nama baruu miti. Namni kuni gawwaadha gartee. Namni gawwaan kuni akka tokko sinigalee waa hunduunaa soinuu akka tokko maraattuudha. Sinigalee namni sammuu qabu osoo sammuu jijjiiramaa qabaatte sinaabsaame. Namni sammuu jijjiiramaa qabu biyya namaa keessa dhuftee arrallee sadaqaa barbaaduun arrallees gubbatti fuula namaa dhaabbachuun gaarii miti baay'ee. Fuula namaa dhaabbachaa ooluudhaaf alaan bulaa 500 maali kun soba yeroo dhugaa jirtu walitti himna. Achi deemee ammaan tana zinaan garatti si guutamee miti baga gara si guute nama gara guute san baay'ee weezuun harkee nama badhaasa fidaa asirratti leencatti buusee sin garsiisa asirratti gasa sana fidaa kun amma leenca buusee obsi Masih good. shamarru mutra kadu salma atis akkasiitiif wuyi harmallaa deemtanii masaraa keessa zinaa daleeydan guutuu keessa qabee faan Ini arma esan nanti. Wagati buusii kaa yaalibsa nama kana kana yoo ta'u mutti rakkabe. Dhaggeeffadha namnummaan tokkochaan keessan deemtanii warri bakka hin taane zinaa daleeydanii warri waan hin taane daleeydan guutuun keessan kallattii kanaan dhuftan taanaan arafaat irraa fakkeenya fudhachuu qaban baay'ee. Dubartiin fayyaa qabdu deemtee dalagachuu dandeessu cabsitee beeksitee jiraachuu dandeessu asirra deemtee zinaan gara